Mul'atan dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa eegaleera. Har'aaf kanneen qabanne keessaa kaampaaniin Google afaanota Afrikaa 10 tajaajila afaan tokkorraa biraatti hiikuu Google Translate jedhamutti afaan Oromoo dabaleera. Bu'aa maalii qabaata? Afaan kee teknooloojii wajjin qabattee yoo tankaarfachiifte eenyummaa kan kee maalummaa kee qabatteeti itti dabalamte jecha. Yoo hin taane Keeniyaa kaawuntii Marsabit uggura jala jirti. Namootni torba meeshaa waraanaa seeraan alaa qabachuun har'a mana murtiitti dhiyaatan. Mul'geetaa waan gabaase keessa. Nairobi irraa kaasee haga Itoophiyaa Moyyaalee seenuu guddaa daandiin jira. Isarratti bakka sakatta'insaa qopheessee achirratti meeshaalee waraanaa to'achaa akka jiranis dhageenyeerra. Qopheessaan sagantichaa Biraanuu Gammachuuti kan isiniif dhiyeessu Onzaalaalam Taaddisaati. Kan jalqabaatiin hagam keessantu mana barumsaa keessatti baratanii darbitaniif yaaddu. Lammiin Eertiraa yeroo ammaa biyya Kanaadaa jiraatu Eeliyaas Kibraa'aab jedhamu fiigicha kiiloomeetira 900 fiiguun mana barumsaa yeroo Eritiriyaa ture itti barate gargaaruuf akka jiru dubbata. Fiigicha dilbata dhufuu kana akkamiin fiiga? Xumuruuf guyyaa meeqa fudhata laata? Firaa'ol Balaa irraa dhageenya. Eeliyaas Kibraa'aab lammii Eertiraa Kanaadaa jiraatudha. Mana barumsaa yeroo Eertiraa ture keessatti barateef galii walitti qabuudhaaf jecha fiigicha qaxxaamura gammoojjii kiiloomeetira 900 fagaatu fiiguuf akka jiru dubbata. Mana barumsaa ijoolleen maatii hin qabne keessatti baratan Daqii Hamhaaraatti argamuu fi mana barumsaa misiyoonii ta'etti akka barate kan dubbatu Eeliyaas mana barumsaa itti barate kana gargaaruun hawwii isaa keessaa tokko akka ta'es himeera. Namni kamiyyuu waggaa waggaan deeggarsi taasifamee fi dhuunfaadhaan riikardii bara darbee cabsuudhaaf fiigicha taasifamudha. Fageenyi fiigicha kanaa kiiloomeetira 900dha. Fakkeenyaaf riikardiin bara darbee guyyaa 8 fi sa'aatii 22 ture. Kanaaf kaayyoon kiyya riikardicha cabsuudha. Dorgommii kana yoo xiqqaate guyyoota 8tti xumuruudhaaf karoora akka qabu kan ibsu Eeliyaas dorgommii kanaan tola ooltonnii fi hiriyoonni isaa hordofanii wantoota barbaachisan akka isaaf dhiyeessan dubbata. Qaamni riikardii haaraa galmeessus meeshaa sochii galmeessu fayyadamuudhaan akka isa hordofan himeera. Sa'aatii GPS'n itti hidhameen fayyadama. Appilikeeshiniis ni qaba. Bifa kanaanidha hamma fiigne kan agarsiifnu. Isaan boodadha riikardichi kan siif mirkaneessamu. Wantoota barbaachisan ka qindeessan hiriyoota qabna. Guyyaa guyyaadhaan sa'aatii 16 hanga 17 yookaan ammoo kiiloomeetira 120 fiiguutu narra jira. Bakka hundatti namootni ana waliin fiigan nyaataaf dhugaatii naaf dhiyeessanis jiru. Tebermoorii kaa'amee Niagara Foolsitti xumurama. Yoo xiqqaate guyyoota 8 keessatti xumuruufan karoorfadhe Rabbi waliin.
Hayyoon kiyya ani akkuman gargaarsa namoota arjaa ta'aniin baradhisan barattoota biroo mana barumsichaa jiran xiqqoo gargaaruufidha. Anis gaarummaa naaf oolame sana hangan danda'e waa gochuu waanan hawweef hanga doolaara 20,000 walitti nan qaba jedheen yaada. Opereeshinii Keeniyaa kaawuntii Marsabiitiin meeshaa waraanaa seeraan alaa qabachuun namootni torba himatamuun har'a mana murtiitti dhiyaatan. Marsabiitti bana ugura sochii jala jirti. Istuudiyoo galuu kootiin dura waayilakoo Eeliyaas Mulugeetaa bilbilaan dubbiseen ture. Haala naannicha keessa jiruu fi oolmaa har'aanatti meera. Marsabiti ugura jala jirti sochiin dhorkaa kaameera kanaanis mootummaan biyyaalessaa waraana bobbaasee kaawuntii bulchiinsa kana keessatti meeshaalee waraanaa gam lamaan to'achaa kan jiru inni ka jalqabaa bakka to'annoo daandii guddaa Naayiroobii irraa kaasee haga Itoophiyaa Mooyyalee seenuu guddaa daandiin jira isarratti bakka sakatta'iinsaa qopheessee achirratti meeshaalee waraanaa to'achaa akka jiranis dhageenyeerra. Gama kaaniin ammoo opereeshinii yookaan immoo duula akka tasaa ollaawwan yookaan immoo akka naannoo kanatti manyaata jedhuuni naannoo sanatti godaananii deemuun sakatta'iinsa hatattamaan taasisu. Haaluma kanaan har'a ganama kana roobii ganama jechuudha. Mana murtii Marsabiit deemuuf carraa argadheen ture akka galuu nu hayyamamee ture. Namoonni torba meeshaa seeraan alaa qabachuun yookaan immoo mana keessa kaayyachuun jedhamanii poolisiin himatee kan kaleessa to'atedha jechuudha. Bakki kunis ollaa adii huqqaa yookaan immoo manyaata adii huqqaa jedhuuni bakki kuni anillee deemee argeera naannoo sana. Egaa namoonni kuniin akkasittiin himatamanii kaleessa kan qabamanii akka seeraatti har'a mana murtiitti dhiyaachuu qabu. Kanaafuu har'a mana murtiitti dhiyaatanii abbaan alangaas ture adeemsi mana murtii ga'anii amma dura Itoophiyaatti beeku wal fakkaatas wal hin fakkaannes ni jira. So jarri kun dhiyaatanii afaan hojii afaan mana murtii naannoo kanaa yookaan immoo akka biyyaatti iyyuu yookaan afaan Kiswaahilii fi afaan Ingiliishiiti afaan kam akka beekan gaafatamanii jarri achiin duuba afaan Booranaa jedhuuni asitti afaan Oromoo akka dubbatan eega himanii booda achiin duuba himatniin dubbifamee fi achiin meeshaalee waraanaa kanneen akka AK-47 yookaan Kalashnikov jedhaman 3 akkasumas G3 kan jedhamu akkasumallee machine gun yookaan immoo general purpose machine gun kan jedhamu yookaan immoo automaatikii kan jedhamu sanillee isallee akka qabanii fi rasaasota dhibbatti lakkaa'aman hedduu akka poolisiin qabatee akkasiin jara kana dheessanii waan himataman itti himanii achi abbaan alangaa guyyoota 14 yookaan torban lama akka barbaadu maajistireetii yookaan immoo abbaa seeraa erga gaafateen duuba qorannoo dabalataaf jechuudha. Inni hayyamamee fi torban lamaan booda mana murtiitti akka dhiyaatan ajajni darbeera jechuudha. Namoonni to'ataman kunneen namootuma kaawuntii Marsabiit keessa jiraatan immoo namoota naannoo biraarraa dhufan jedhamaniiti kan himataman. Jiraattotuma achi akka ta'an inuma jiraattonni naannoo sanaa jarri kun daldala irratti bobba'anii kaan waan akkasii daldaltoota horsiisee bultoota waan akkasii malee waan ka biraallee waan meeshaa waraanaallee irratti hin argamne akkasuma mootummaan himata sobaa irratti dhiyeessa jedhanillee kan namoonni nutti himan turaniiru. Ayyee galatoome Eeliyaas ulfaadhu. Ayyaati ulfaadhu jalaala.
Kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Gidduuwwan oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Filannoo pirezidaantummaa Somaaliyaa dilbata dhufu gaggeeffamuuf ergamni cimsa Somaaliyaa kan gamtaa Afrikaa Union Transition Mission in Somalia jedhamu galma filannoon itti gaggeeffamuuf naannoo sanitti uggura sochii labse. Filannoon kun magaalaa guddoo biyyattii Moqaadishootti gama buufata humna qilleensaa Afisiyoon keessatti gaggeeffama. Filannoo kanarratti morkattoota jaboo ta'uu warri jedhaman pirezidaantii amma Muhammad Abdullahi Farmaajoo fi pirezidaantota lama duraan biyyattii gaggeessaa turan. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin Ukraine keessatti waraana dheeraaf qophaa'aa jira jechuun tikni US akeekkachiise. Akeekkachiisi kunis yeroodhuma bahaa karaa Raashiyaan daangaa deebisachuuf waraana cimaan gaggeessaa jirtu kanatti dhagahame. Dabalataan Mooskoon naannoo Doonbaas deebiftee to'achuuf yaalaa jirti. Gaazexeessituun Aljazeeraa Sheeren Aboo Aqlee jedhamtu haleellaa loltoonni Israa'el magaalaa West Bank keessatti argamtu Jeenin keessatti raawwataa turan irratti osoo gabaasaa jirtu ajjeefamuu miidiyichi gabaase. Miidiyaan biyya Kaataar kun akka jedhetti loltootni Israa'el itti yaadanii gaazexeessituu umurii 51 Aboo Aqlee rasaasaan rukutanii ajjeesan. Haleellaa kana gaazexeessaan biraas madaa'eera. Abbaan alangee beekamaa lammii Paraagwaay biyya isaatii yakka hammaataa balleessuuf guddoodhamaa ture cidhaa isaatiin booda Kolombiyaa irra osoo bashannanaa jiru ajjeefame. Ajjechaan raawwatu sa'aatii muraasaan dura haati warraasaa ulfa ta'uu ishee Instagram irratti beeksistee ture. Kaayitaanutti yoo ceenu jaarmiyaan teekinooloojii Google afaanota Afrikaa 10 tajaajila afaan tokkorraa biraatti hiiku Google Translate jedhamutti akka dabale roobii kaleessaa guyyaa har'aa beeksisee jira. Afaan Oromoon afaanota kaampaanichaa tajaajila kanatti dabale keessaa tokko. Afaan Oromoo namoota hiikaa turan keessaa Abdiisaa Baanchaa tokko. Hojiiwwan hojjetamanii fi hanqinoota hiikaa irratti mul'atan irratti wal dubbanneera. Hojiin guddaa hojjetamu appruuf gochuu fi hiikuu waan ta'eef hiikuutu dursuu qaba. Garuu immoo kan hirmaachisaa turre paabilikii namoota intarneeta qabaniif fedhii qaban turaniif irra caalaan appruuf gochuutti ka'an hiike irra diddiiqameeti ka'an ingiliffa irraa afaan oromooti hiike irra diddiiqameeti gara filannootti akka filuutti kanatu sirrii kanas sirrii isa jedhu mirkaneessuu irratti namni baay'een xiyyeeffatee kanaaf jecha vaalideeshiniin kun baay'ee kan harkaa ol ka'e isaa amma googiliin gara tajaajilaa waan dhiyeessi fakkaataa amma tajaajilli dabalamee sadarkaa beektaa irra jira. Googiliin ji'a lamaan dura ibsa baaseen afaanota gurguddoo 25 bara kana hojiif dabaluuf deema jedhee ibsa kennee ture. Afaan Oromoo isaan keessaa tokko ture jechuudha. Hiika tokko irratti kan ilaalamaa ture dogongora hedduutu argamaa ture. Kanaan duras Facebook irratti taajjabuun kan danda'amu. Dogoggoroonni argamaa ka turaniif illee wantuma jalqaba kaafne hayyoota hirmaachisuu qabna. Namoota intarneetaa waamneeti ijoollee biyya keessa biyya alaa jiran kan intarneeta qaban hirmaachisaa ture waan ta'eef akkuma isin jedhe hanqina seerluga afaanii hubannoo afaanii hiika afaanii ingiliffa irraa jijjiirru sanillee guututti hubachuu dhabuun immoo afaanichi kallattii dogoggoraatiin akka hiikamu namoonni immoo hirmaanni jechumaadhaaf namoonni gammachuu wanta kana dhageeffatu isaaniif gammachuu qaban qofaa fi itti hirmaachuudhaaf intarestii guddaa agarsiisaa turanii fi garee uumnee garee isa irratti hanga sanuu akka fooyya'u goone
hanqina hubannootiin namoonni akka itti fakkaateef itti ta'etti hiikaa turanii hanqina kana furuuf jecha dhaabbilee garaagaraa hanga waajjira mootummaatis gaafachuudha akkasuma immoo dhaabbilee yuunivarsiitota dubbifneeti hayyoota qindeessinee hayyoonni kun ta'anii hojii kana akka qulqulleessanii baajata nu ramadaa'inneetiin namoota gaafataa turre hanga amma namoota nu beellame malee qabatamaan lafarratti dhaabbileen nu duuba dhaabatan waan argamanii fi hayyoonni gatta'anii hojjechuuf hin turre wantuma hojjetame kana dogoggoruma hojjetame kana qabatee as bahuu deema. Maaltu eegama seechi faayidaa akkamii argachuu danda'a namni afaan Oromoon Google irra galuunsaa hiika maalii qaba? Faayidaa isaa lakkaa'anii himuu ulfaataadha. Kana jechuun yeroo ammaa addunyaan gara ganda tokkootti dhufaa jirti. Biyyuma fedhan ta'aniiti bakka barbaadan haa jiraatanii tajaajila wal fakkaataa tajaajila saffisa wal fakkaataa qulqullina wal fakkaataa fi jireenya wal fakkaataatti akka dhufaniif hojii guddaa saayintistoota hojjetamaa jiruuf addunyaa walitti dhufaa jirtu tana keessatti abbaa jabaatitu waa ofii qabatee dabalama jechuudha. Kana jechuun afaan aadaa seenaa safuu fi eenyummaa saba tokkoo yookiin immoo uummata afaan san dubbatuu qabatee deema waan ta'eef afaan 6,900 jiru keessaa afaan 3,000 fi 300 dhiyootti du'a jedhameera. Fakkeenya Itoophiyaa keessayyuu afaan 45 ol dhiyootti akka du'u qorannoo dhiyeenya kana baay'ee tokko ni agarsiisa jechuudha. Kanaafuu afaan kee teekinooloojii keessatti ol dabalattee teekinooloojii wajjin qabattee yoo tankaarfachiiftee eenyummaa kan kee maalummaa kee qabatteeti itti dabalamta jecha. Yoo hin taane yoo Ingiliffa fudhannee itti dabalamnu ta'e yookiin immoo afaan Arabaa qabannee addunyaatti akka dabalamnu taate aadaaf safuu gara siititti galla waan ta'eef maalummaan saba kanaa teekinooloojii keessaa hafu qofa osoo hin taane keessaa hafaa deemaa sabichi warra afaan itti gale fakkaataa deemaa eenyummaa sabichaa badhaatti deema jechuudha. Addunyaa ganda tokkotti dhufaa jirtu keessaa hafuun immoo hin danda'amu. Teekinooloojiin guddina ariifataadhaan addunyaa walitti fidaara waan ta'eef jechuudha. Amma oduu ispoortii irra geenyerra dorgommiin Piriimeer Liigii Ingilizii bara kanaa xumuramuuf jedha. Taphoota 38 keessaa taphootni 36 taphatamaniiru. Garuu waancaa Maanchister Siitii moo Liiverpuultu injifata kan jedhu adda baasuuf taphni 39ffaa gaggeeffamuu malaa kan jedhan jiru. kunis haala amma jiruun Manchester City fi Liverpool qabxii walqixaan xumuranii galchii walqixa yoo qabaatanii fi tapha dirreen alaanis injifannoon galmeessan wal fakkaataa yoo ta'e taphni 39ffaan kilaboota lamaan gidduutti gaggeeffamuun kan waancaa injifatu adda baasuun dirqama ni ta'a jechuudha. Manchester Cityin taphoota 3 isa hafan keessaa 2 mo'atee tokko yoo qixa ba'e waancicha injifachuu danda'a. Liverpool kaleessa galgala Aston Villa mo'achuu isaatiin amma kilabootni lamaan qabxii walqixa 86 qabu. Manchester Cityin garaagarummaa galchii 3 caaluun tokkoffaarra jira. Har'a garuu taphni Wolves waliin gaggeessan hedduu murteessaadha. Manchester Cityin Champions League keessaa erga bahee tapha Newcastle waliin taasise 5-0 mo'achuun isaa galchii qulqulluu qabu 68 geesseera. Cityin taphoota isa hafan Wolves, Aston Villa fi West Ham keessaa tokko irratti mo'ame. Liverpool kana lama yoo mo'ate waancaa injifachuun Liverpool mirkanaa'uu isaati. Liverpool sanbata dhufu kana waancaa FA Cup Chelsea waliin morkata. Sadio Maneen taphataa murteessaa Liverpoolin sadarkaa kanaan ga'e jedhamuun jajamaa jira. Klopp Maneen maashiniidha. Taphataa cimaa addunyaati. Yeroo warra kaan irratti dadhabbii argitu isa irratti humnaa fi kaka'umsa guddaatu mul'ataa jire. Bara kana Liverpool Champions League yoo mo'ate qoonni Maneen baate ija godhachuun taphatichi badhaasa guddaa addunyaa Ballon d'Oriif gahuu
ni mala. Taphootni biroo har'a gaggeeffaman Leeds kufaatirra ooluuf Chelsea waliin morkata. Chelsea ammoo sadarkaa sadaffaan xumura jedhamee osoo eegamu Arsenal waliin garaagarummaa qabxii tokko qofa qabu. Leicester City ammoo kilaba Premier League keessaa gadi bu'uun mirkanaa'e Norwich City